ما بس دفت إنه لا ما هو البرا صار قتيه كم طبلة سكيا كم طبلة دي أدنى البيت جوالا كوني لمان كفردين ولتر كقومتي ولتر يا لا 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 Kamin. طبلة سكيا دي نو Ani obboleessi komoo. أنا فين سمع بيتامري أنا فاتش شو Akka na jaalattuun beeka waa'een nuun jibbitaati faata shijjammar nama jibbitu qabdi. No jibbaa fi miti guys jechuun nama laali namoonni tokko tokko dubartoonni asirratti inni waan jaartiin qabne itti fakkaachuun mala jechaaf jedhee malee ani soke no problem guys. Naa illee si jaalatti naan jaa malee waan jenne lubboo. Eh? Ministeera itti godhadhu akka kiyyaa ministeera godhatee dubbisu. Islamic Valley maal barreessitu? Maal jedha waan ofii maal jedha Warri koomentii homaa isatti tole barreessa. Lafa dhoosee bahe isi manna dhoosee raabar durallee. Amma yeroo bareedaa baatee lafa diidee baatee bara. Lafa diigee ol bahe. Silaa ati faatee obboleessan qabdi jenneen hunu ajaa'ibe. Nama meeqatti amma diyaaspooraan obboleessa haadha faatee san fuunu malee jedhama. Ameerikaa kanaa waan amma carraa kana fayyadamtee Ameerikaa dhufuu qabda haadha faatee duras hin dalga kana shawwadde. Walla dhugumaa barbe amma akkuma isin jetta waa baay'eetu jira beektan na baay'eetu hagamma as bahee jedhe gara nasi firnuma dayoo jedhan bakka namoonni amma buushina godha nama Ameerikaa irra dhugaa akkuma jiru. Abshir hin taatu. Duraani beeta mangistii eegaa turte? Iya saya hari ini. Omsa. Warni jechuun boodigaardii wayii hin jiraa miti boodigaardii warni hin jiraa miti jira. Hin jiran moorre abiyyi warni mootummaa eegoorra akka gurguddaa jechuudha takkatti dhahee xiphodha. Amma namni sodaateera hedduu malee Dubaay keessatti namoota baay'eetu haadha faatee sitti kala namichi sun akka nun dhoofne jedhaa jedha. Sodaateera namni. Akka tasaa namaa yoo wal loltu harkaan hin dhahin uff jedhate xiqqoo isii qilleensu macha uff jedhi mucaacha. Surprise nu goote anyway. Wallah. Wallah. Ana manu didee barata dumaan fudhe isla obboleessuma haala faateeti yaa obboleessuma keeti jedhaan haala faateen. Maa dura ammaa dhoositaree jedhaan. Haala faateetiin jedhaan. Namni gariin. Waan mallee akka namni waa jedhuun hin barbaadu barsaniif jecha dhoosee ilu. Ani arraba kiyyan danda'a kamaatiin danda'u rakkoon sanii. Yaa yeroo tokko tokko si arrabsuu wayya nama biraa yoo arrabsan sitti dhagahama. Damma baratteerta. Hin danda'u wallaahi billaahi. Anamma arraba maatii kiyyaan danda'u arraba kiyyaan waan barbaadan nana jiran yoo barbaadan. Maal godhan maal fayyadamee yoo arrabsan. Namni amma oma fee yoo ta'eetiin jedhe rakkina maatii fi kanan danda'u beektanii anaa dhiira ta'e miti dubartiinuu ishiin akka ofirraa dubbattu aga dhiiftu qabdi maaliifi nama isii jaalatullee ka isii jibbullee hunda argine garuu ammoo harki dhibban taane ka isii jaalatu malee ka isii qeequn argine alhamdulillah jennee waggaa saniiti kun wallaahi hawaasa kana nama jaalatu kana qabaachuun baay'ee ittiin nama boonsa. Durallee isinuma dhibneetuma silkii scroll godhaatuma tiktok maani isin laadhaa turre rabbi waa hundaa keeri maafi wallaahi akkasii maal jennettanii. Sitti hin dhagahamin gaa yeroo takka takka in aartaa beekta obboleessi kun in aara. Sooshaal miidiyaan akkasuma har'an kaatiin jechuu barbaade. Gaafsan hedduu dhagahamuu danda'a. Amma isirra faati yaada achaaf jedha warri tuttuuxan bulaashatti saqqalamtanii haftanii haalaan margu kanaan bataam. Wallaahi ingiliffa kana tuna barsiiftanii Bataam warriino namni qubate. Amma namni qaqallishuu tanniin takkatti makkana bakka areedaa kana quba tokko keettee akkana bira qabdee akkana ol fuutee rarraasuu dandeetta.
Ati baate itu dasi beiti yeroo tokko tokko tunchaa kan akkana qabdee. Waan ofii abjuudhaan ergee. Wallahi. Duwwaay turte? Haaraa dhufte nan fakkaata. Haara yaabar. Haaraa eegataa dalagadhati jedhisiituma. Dalguma gori. Yaa haara yaa. Nin turre guddaan turre dhiyooma dhufe. Gaafa haati faatee maa deemu naa biyya arabaa kun Kaayiroon biyyaa miti bari loo. biyya osoo hin taane Kaayiroo ilaali. Kaayiroon maali beektaa? Hiree caalayyuu kaayiroo jechuun hidha. Keessa waa dalagachuu hin dandeettu, waa hojjetachuu hin dandeettu, bahuu hin dandeettu, itti deebi'uu hin dandeettu. Kaayiroo jechuun hidha. Keessa bahuu itti deebi'uu hin dandeettu kaayiroo. Namni biyyaa siif hin beeku beektee achuma as ilaalanii bakkuma waan guddaati jirtu siif kaayiroo jechuun huuzu billaa. Ankuyeeti waggaa meeqa taa'e akkas hin gaabbine biyya kana dhufuu hedduu gaabbe. maaliif beektaa amma Keeniyaaf kaayiroo yoo deemte fuulli kee garri deemsa keetii garuma biyya alaati gaafa tokkollee waan taane waggaa diidama. Keeniyaan laal Keeniyaan maali beektaa? Keeniyaan amma tokkoffaa waan sana achi mootummaa biratti achi darbattee biyya galtee maatii kan kee ilaaltee waan harkaa qabuun lafa waa kaattee as deebita. Keeniyaa. As garuu keessaa bahuun aarsaa si kan falchiisa. Itti seenutu salphaadha malee keessaa bahuun rakkoo. Achitti deebiin irra keessa dhugaatti.